بركم لما أفكر شاني مويلة تراوي نفس الأشياء سطوليان سيجري إنه كيف فتا كإجاني لا والله بالله أني لما عشان أقرتن سموني ساية سجرتي في تراويها فول دور النما دور دابد نفس الأشياء سطولي والله بالله رب النار صوم قوتو ما إيشين تاجر أبيت بيجي فرنجي جرتوان تايفي أيه بقى ati miskiina biyya baqaa jirta sapiraasii na goote bakka sapiraasii na goote bakka meeqaan maali meeqa sapiraasii goote jechuun maali sapiraasii goote yoo isiini isin biyya faranjii jirtan biyya baqaa waan jiruufi an akka dhatee abbootin biyya faranjii jirta abboo beesee laa inni jedhee jennaan beesee na erguu feetiyyuu ammaan ganama ammaan kan gaafa san meeqa si ergitee argee jaaladha wallaahi billah maaliif jennaan hin qabaachi dhagee mallaqa jimallee oomruus cabsitee faasiintee wannaa jette beekta bakka biraa yoo dhayte mootinu jimaan bitan. Kanaafuu achi yoo dhayte bakka jimaa dallaa namaa cabsitee yoo feete seentee achi mirqaantaa an bakka raahuma san fedha duniyaa sanarra. Jimma fedha jechuudha. Raahuma akka argeen ittiin jiraattu sadi dasna jedha. Bakka taa yoo dhayte bar ganda biraa yoo dhayte sa'a lama rafaa uummanni sa'a lama sa'a sadii galgala. Ifaa dhaamsanii. Bata midala salamta jalqabadha salamta islama siniti dhaammadha wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh narraa jawabadha qilleensumarraa narraa qeebaladha maali laa ilaaha illallah hundaanan jaaladha maal koosanii ta'e tanaarra galfadha obboleewwan kwammas isa yaadachiifadha du'aa itee sadii na bira dhaabbadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bum 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 bum. Akshama arkafune obboleeyyan muslimaa kan kiristaanaa waaqeffataa sabaan oromoo taatanii saba biraa taatanii maatii keenya jalatti hirkamtan hundi keessanuu nageenyi rabbii bikka jirtanitti isin bira haa gahu isin jecha egaa har'aan tana sagantaa addaa qabannee isinii dhufne. Sagantaan tunis keessummaa keenya yeroo takka laayivii Instagram irratti wal agarre amma immoo istiidiyoo keenyatti argaman egaa keessummaan keenya kanarraa tiktaakeraa duraan yuutuubara ture amma tiktaakeraa abbaa abdii jaamaa meeqa manumaa gara keessummaa keenyatti isin dabarseetiin durarratti abbaa abdii yeroo tante aarsaa gootee istiidiyoo keenyatti argamuu keetiif hedduu galatoomii baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte galatooma hundi keessa. Yeroo lammaffaa wal agarre yaa. Tole arra gaafilee muraasan si gaafadhaa deebisuuf qophiidha. Yoo dandeenye deebisee yoo dadhabde na gargaara. Tole mee durarratti egaa maqaa kan kee namoonni hedduun abbaa abdii si beekanii ammas irra deebiitiin si gaafadhaa maqaan dhugaa haadhaaf abbaan kee si baasan kan dhugaa sun eenyu jaama abbaan abdii eessa dhalate? Kana duuba himuullee fedhu ijoollee hin himinaa jette himuu bakka? Himi. Maqaan kiyya oriijinaaliin kaadhaaf abbaan kiyya na baasan abbaa abdii ka tiktookii sanirra osoo hin ta'in Abdurashiid Ahmad Muhammad. Abdurashiid. Yaa. Maaliif Abdurashiid kana dhiistee abbaa abdii deemte? Abdurashiid kana namni akkam beeku ammaan tana? Bahariyaa kee fa'aa naa baase abbaa abdii ijoollee ana fa'aa bahariyaa kee fa'aa gaafa yuutuubii jalamni ijoolleen naa baafte bakka achumaan abbaan abdii narraa baduutiti. Achumaan na qabatee achumaan illee haa taa'u jedhee dhiise. Ammallee waan ani abbaa abdii godhadhee feete ijoolleen nama janajjante akka namni ilmoo qaba jaartii qaba jedhanii na dhiisaniif birraa. Telefoona biizii nama godha deeggarfaa. Sadiif dhiistee jechuun mee abbaan abdii hordoftoota meeqa qaba ammaan tana hordoftoota meeqaan geesse? Kayeessarra. TikTok. 400 gahuun dhaban 400 seenuu waan xiqqoo ta'e. 400. Dhadhaalaaluu dhufan kagariin dhadhaalaaluuf dhufa kagariin gurbaan kun sheexaan mojjinni moo waan inni dubbatuun beenu mee foloo godhee laaladee kagarii dhachuu dhatta. Irra guddaa hordoftoota keetii Oromoo moo Amaara moo Faranjii moo maali? Irra caalaan abboo parsantii 100 keessa parsantiin 80 nama afaan Oromoo dubbatu. Okay, Oromoo irra guddaan. Abbaan abdii gaafa nam beekuu fi namni hundi beeku akka malee nama arrabsuu turtee jaan. Akka malee nama kana arrabsitee ammaan tana immoo dhiiste arrabaan tana arraba dhiiste faranjoota wajjin laayivii seentaa uummata Amaaraa waliin laayivii seentaa maaliif dhiiste arraba sana ammaan tana maaltu si jijjiiree
namaas si gorse immoo akkamiin dhiisuu dandeessi mee dhugaa jirtu sun nuyi. Gorsi namoota illee ni jira namoonni hedduulleen akka malee na gorsuu turanii. Namni takkaffaa laffaatii akka hin agartee arraba saniitti hin fufne laffaatii hedduu taasise takkaffaan wallaahi akkaan kabaju. Ahlu zikri. Mu'aaz Jamaal Abu Mu'aaz. Yes, namni laffaatii hedduu taasisee karaa keessaatiin na dubbisee nama natti ergee gurbaa sannuu gorsa karaa badaarra jira nu nama arrabsa arrabi gaarii miti waan fokkataa sana hadiisu jedhee nama an sababti isaati bakka waan arraba jedhan guutuu dhiisee nama tokkollee hin arrabsu jedhe bakka isaa fi kaan dibii maqaaniin sheeka diima san ka Ameerikaa jiru Naasir Hamzaatii fi Abu Mu'aaz sababeeffachuudhaan waan nama arrabsan istooppi godhe bakka. Jazaakumullah wallahi akkuma isaan kabajetti rabbi siyaa kabaju bakka galatoomii mee sa'a 24 keessa irra guddaa live irratti kan isin argu mee abbaan abdii dhugaa sa'a 24 keessa sa'a meeqa live hin dabarsita walumaa galatti. An guyyaa garii ijoollee waliin mirqaanuu dhaqee bakka hin seenu ani guyyaa hedduun seenu guyyaa seenamootinuu sa'aatii 4 faa keettaa sa'a 3 faa keettaa gizee dadhabee dheebodde keessa baqadde achumaan rafaa. Waliigala sa'a meeqa teessa osoo addan muriin tiktooku sa'a meeqa nama daangessa sa'a meeqa si baasa sa'a 4. Nama daangessa iyyuu. Akka sa'a feete? Wallah nama daangessa. Okay. Fakkeenyaaf yeroo hiraabaa fa'aa sumaa laayivii jiruun si harka yeroo takka. Keessatti firraanfadhee guyyaa garii yoo jedhe salaachuu jiran iyyuu subii. Guyyaa osoo hiraaba nyaatanii faadhan hiraaba keessatti si harkan abbaan abdiin soomuun nan jaallam cinaan faana akkami? Maal jennaani nama agartee kottu waa nyaadhu naalloo kabiraa kana bira jiru an siingilii waan ta'eef keessatti firraanfadhee osoo sa'aatiin ilaalin osoo mirqaanee fa'a jechumatti lafti fa'aan keessan nabbariitu guyyaa gadi. Osoo hin raabbanne. Achumaan bakka irraanfadhee akkasumatti firraa. Ni soomantamoo ni nyaatta? Ni soomantamoo ni nyaatta? Maal nyaadde firraa rafaa? Haqeemi? Wallaahi nyaaddu irraa soomee. Achumaan soomanta? Achumaan sooma. Sun baattiin baay'ee guyyaa takka faa lama faa akkas malee guyyaa maraa miti. Akkasi bultu? Keessatti firraanfadhu. So hanqa ammatti soomana guutuu soomana jirtaa jechuudha? Kagarii ka beelahee faa jejjedhe abboo soomanuma jiraatini. Kabeelee maal meeji? Meeqa nyaatte? Hin nyaanne iyyuu takka. No dhugaa. Wallaahi nyaanne guyyaa tokko keessa irraanfadhee naan guyyaa sanii daawa tokko liqimsee jennaan abboo har'a bakka cabxee naa yaatu tokkocha kan ifirraa wannaa jedhee. Dhukkubeeti? Guyyaa sun na dhukkuba. Dawaa nyaatte? Qadaami kafaltagaa? Tokko caalaa. Ni kafaltagaa? Tokko caalaa miti. Tole dhiyeenya kana qabamteetii hidhamtee jaan tiktook guutuun waa'ee kee dubbachuu turan namni gariin immoo ni kijibaa ajandaa uumuu fi jaan mee akka dhugatti ni qabamte yoo qabamte poolisaas si qabe moo shiftaas si qabe akkamis si qabuu danda'an dhumarratti hoo eenyu si baase mee jalaalaa seega gubbannu. Wanni kun cinaan takka ni jirti cinaan takka hin jirtu. Akki namni haasa'uuf akki nama mudate waladda. Akki nama mudate ijoolluma wayitti firraa na saamuu fi nama wahii natti ergee uummatuma biyya tanaa uummatuma gurraacha natti erganii akka gartee duraan waan gaafattee waan sanii deemaa jedhanii lolee firraari jennaan karaa biraatiin na dhufanii na saamuuf jechuu. Jarri sun ammoo na saamuuf fi saamichi isaan narra taasisuu fi godhan sunini nama natti erganii namni sun ni dhufee uummata gurraacha biyya tanaati akkasitti fuudhanii ani kophaatti jagala gisee san ana bicha mana jira fuudhanii naan deeman makiina keenya kaahan waan an harkaa qabu gisan telefoona maallaqni peesa kee jiru kuma beesee xiqqoo kuma 70 gisee san keessa baafatanii warra mootinuu isa san caccabsii tuumii maallaqni qabullee hundarraa nuu fuudhi nuu fidii jedhee warri natti erge. Ana mooti maallaqa san kennee finnaan uummata gurraacha miskiina miti. Maallaqni jarri kenneetii fi kaan kenneefi wal dhabe. Jara isaan na bitanaan biteef irraa deebise. Akkasii rabbi na baasee sa'aatii 3 akkasii makiina keenya tursiisanii akkasii kadhaddee afaanillee waan beekuuf firraa warra kadhaddee akkasii ganna dhiisanii
Ammoo tiruu uummanni waan biraa haasa'u ture ammoo tiruu namni sun eenyu akka ta'ellee nama tokkollee itti himne. Kanaafillee himuun fedhu nama anillee beeku nama Oromoon hundi beektu saaxiluun gaarii miti akkasumatti Oromoon obboleeyyanii dokonkoruunis ni jira qajeeluunis ni jira jedhee firrumaa bira kuti. Okay, mee duraan mana nyaataa hojjechuu turte Hadral Mawtii sanbooda irra TikTok eegallaan mana nyaataa dhiiftee jaan gatiin TikTok sii kafalu ka mana nyaataa caalee jaan akkami dalagaan ta TikTok immoo ta mana nyaataa santu irra hojjetu ture maaliif dhiisuu dandeesse mana nyaataa? Manni nyaataa sun akka malee dalagaan cimtuun jirti. Akka jalqaba akkanumatti dhiisuu osoo hin tahinuu duraanuu dalagaaleen cimtuu akka malee dadhabanii guyyaa kan fiigaa ooltaa galgala gallaan ingi sa'aatii qabaatu hin qabdu sa'aatii sammuun tattee boqonnaa fudhattu hin jiru. Achi ture achirraa ammoo tinuu dalagaan bakka sanii biizii waan taateef bakka dalagaan biraa laaftuutti qayyaradhee achi qayyaradhee erga tureen boodatti ifirraa sullee inni lallaaftee achumaan ifirraa akkas godhe jechuudha. TikTokitti osoo seenini? Osoo TikTokitti seenin iyyuu durattuu erga biyya tana dhufe iyyuu dalagaan biraa tan hojjedhee iyyuu hin jirtu. Hoteeluma dalagaa, hoteeluma namaa dalagaa. Akkam dalagaa hoteela waggaa? Hoteeluma maraata waggaa tana kan dhufe yoo xiqqaatama waggaa shan gahuuf ka deemu. Biyya tana eefa dhufte amata meeqa waggaa? Shan seenuuf. Amma shan? Amma dhufte dhagaa? Yoo tan dhufee ari'anii. Waggaa meeqa dalagaa? Waggaa shanaan arba jiru buutoo hoteela dalagu jira. Waggaa shananuu? Shananuu. Eessatti akka dhalatte nuun himne barbaabdi? Reefuun tana. Himuu bakka? Him. Bakka itti dhalate namni beeku hin jiru agamma? Hin beeku hin jiru. Meessa dhalatte? Dhaloota abbaa kiyya kan itti dhalate madda walaabuuti. Anammoo kan itti dhaladhee guddadhee magaalaa Nageellee Booranaati. Nageellee Booranaa asumatti Naayiroobii bira? Taa'aadhuma kun mooyyalee yoo bira dabarte. Osoo maatii kan kee hundi achi jiranii? Hundi isaanii achi jiran. Okay. Tole galatoon gaafiin itti aantu akkanatti gaafii sanarraa waan si gaafadhe dhugaa qofa nu himta. Waa'een alaa dhagee jira biyyoota adda addaarraa qoradhee bilbilee waan ajaa'ibaa kana gahee jira. So waan si gaafadhu kana dhugaa qofa naa himta. Osoo waan takka irraa hin hir'isin, okay? Tole gaafiin akkana jetti. Nasraa Gursumii fi Abbaan Abdii takkaffaa ajandaa nama uumuuf akkana godhanii. Lammaffaa immoo Nasraan maallaqa kara dooraa 300 moo 400 Abbaa Abdiitiif ergitee akka ajandaa godhanii waan kana gurra nama buusan so maallaqa ergiteefii jirti. Saniifuu Abbaan Abdiilleen akka ishiin wallistuudha, wallistuu guddoodha. Saniifuu followerri kiyyailleen hedduu xiqqaadha. Saniifuu waan kana akka malee guddisnee bikka guddoon gahuu qabnaa jaanii wal mareetanii maallaqa ergameefii jira jaan Abbaa Abdii. Abbaa Abdii waan kana osoo hin subiin bilbilee nama kana dhageessuu hin danda'a. Ammaan tan osoo asirra jirru saniifuu wanni kun dhugaadha moo soba? Atii fi Nasraanoo akkamiin walitti dhufuu dandeessan? Jaalaltii isin TikTok irratti ooftantunoo akkam jaalala akkamiiti? Dura ka maallaqaa sanatti nu baasi. Meeqaattu sigee maallaqni? Durarraan waasi waan isin walii irra walii galtan irraa. Waan akkam nu gaafatu dubbatu. Okay. Dhuguma jirtu uuma bakka. Him. Waan ma jirtu dhugaa jirtu qofa lafa dhugaa. Nasraan obboleettii tiyya Oromoodha. Akka saayummaa wal baranne malee wanni biraa kan nuti achi keessa fagaanne hin jirtu. Itti aansuudhaan wanni siin na ergitee waan kana godhii jettellee ni jirtu. Okay. Bilbilu? Yoo abboo siin biyya faranjii jirti taa jiraatini. Feeseedhaa kan jechuun fedhayyoo ammaa akka jedhani. Hayyee ammaan tana meeqa sii kan itti Nasraan gaafsate? An 400 hin dhagee duraala. Isiin taa jira beekta biyya faranjii jirtu waan ta'eefi. Bakka ati miskiina biyya baqaa jirta sapiraayisii na goote bakka. Sapiraayisii na goote bakka. Meeqaan? Maali? Meeqa sapiraayisii goote jechuun maali sapiraayisii goote? Yoo isiin biyya faranjii jirtan biyya baqaa waan jiruufi an akka dhatee abbootin biyya faranjii jirta abboo beeseedhaa inni jedhee jennaan. Beeseen erguu feetiyyuu ammaan kana. Gaafa san meeqa si ergitee 400 dhagee 400 sigee duraan 400 dhagee. Beeseen
Beesee nama kan inni jedhani. Sii kannitee jirtu. Akkasitti dhagee. Adda nu baasi meeqa sii kannite maallaqa gaafsan dasiraan. Meequma qofa adda nu baasi maallaqa dhageetii jira. Jechuun dhibbumaaf bosanii gati. Sii ergaa naan jechuu jirti kanaan ergine duratti. Beesee naa kan dhufeeti. Ramadaana lafti. Wal safuuri jiru. Yookiin immoo nin bilbilama jaratti. Warra dhibbaa jiru. Beesee abboo beesee nama kennitu beesee leenca naa erguu feeti garuu leenca naa kenniti. Leenca sapiraayisii na gooti. Gaafan geema taphadhu leenca sapiraayisii na gooti. Leenca naa kenniti leenca lama moo sadii akkas naa kenniti. Achi durallee waan birallee naa kenniti. Amma maallaqni sii kanname hin jiru ganaa sii kanniti. Maallaqa bara warri si tokko maallaqa sii kennu. No warra tiktookiin bara. Leenca faa sii ergan malee akkasitti sapiraayisii. Okay, amanta surprise. Karuma saniin jedhati karuma saniin. Exactly, professional is very dangerous. Dangerous. Okay. Saniifuu ajandaadha namaa uumuu turtanii jechuun wanni live irratti yeroo baatanii abbaan abdii kiyya qofa atis nasraan tiyya qofa jettee akkasitti onneettan sun hin jiruu jechuudha. Jaalala obbolummaa ka oromummaa wal jaalannaa. Achirra jaalala obbolummaan dhiyoohaa. Mee ati yeroon fi uffata kana uffattee asii wallistu ishiinis cinaa dhuftee wallistu abbaan abdii kiyya ati nasraa malee ni diddira jetta nama biraa. Dubbiin sunoo maaliif akkas godhuu dandeessan mee sanoo odduu baasi. Walillee jaalanne. Hayi reefuu qobbaleessa jette ammoo jaalattani. Hayi akka jechuun mee dhuguma jirtu baasi. Jaalaltan jedhu jaalatti bakka sadii qoodamti bara. Jaalala obbolummaa jira. Jaalalati nama ifirra normaala jaalattu jira. Jaalalati onneerra nama jaalattu jira. Sii kalaame. Ati san qabxee isaa qabeessi bishiin. Jaalalti naaf isii walitti qabnu jaalala sadeenu walitti qabnu. Sadeenu walitti qabdan. Sadeenu. Wal jaalatan gizee feetan obboleeyyanii. Gizee feenillee wal lollaa yoo feenillee wal arrabsinaa yoo feenillee anaaf ati jaartii jennaa jaarsaaf jaartii jennaa bakka atiin beektaa miti haala miidiyaati. Amma obboleeyyanii moo jaarsaaf jaartii tu ni haas godhachuu deemna jechuu turtan haa sunoo. Kamarra dubbii. Kan ni haasunoo. Ishiin narraa fagoo jirti beektaa? As dhufeetiin haa waliin godhannaa waliin jettan. Ayyee dubbii sunoo. Hatta haga namni gurguddaan hundi gestii seenee wajjin haasa'uu turtan dubbii sana. Abboo tani kaatuun piraankii ta'in naare. Piraankiidha? Tani kaatuun ijoolleen akkuma piraankii garuun dhabdan tana quban qabu gannaa ta'a jechuudha. Hayyee bira kuta. Dhiyeenya kanas muciyyoo fuula hidhattee takkaa waliin tiiktook irra baatee shubbisu jirta. Muciyyoon sun yoo numaa fi ni haarabbii waliin qabaatan malee namni akkasitti tiiktook irratti harka walirra kaatee fuula cufattee hin shubbisu ishii wajjuu maaluma walirra qabdan. Yoo jaartii tan ta'e yookiin haadha manaa tan ta'eeti immoo yoo hin ta'in immoo egaa nama jaartii hin ta'in yookiin haadha manaa hin ta'in akkasitti tiiktook irratti baatee shubbisuun hanga akka kiyyatti akka birooti. Mee afaan keetirraa dhageenya akkami dubbiin sun. Eenyudha muciyyoon sun maal sii taati? Fira hami ollaa keenya gubatti. Fira. Fira? Bolo gibbii takka kee gallaa. Ijoolluma firaati ijoollee biyya takkaati. Akkasii nuun lolaniyyuu maaliif intala achirra keessa nuun jedhanii nuun lolu ture warra. Amma dhiisteetu? Muciyyoo hojii dhiistee? Muciyyoo akka viidiyoo takka bolaa kaan haa godhanii takka shamarran waliin iyyuu footoon kaane footoo waliin kaanaa jedhanii ennaan akkasii footoo waliin kaane malee. Namni bar wal jaalatu miidiyaa irratti wal baasee wannaa jiru. Amma namni tokko amma fakkeenya eenyuyyuu ta'ee namni tiiktookii irratti akkaahuu waliin sirbee achi booda wal fuudhee hin jiru. Jaalalti oriijinaalii jaalala atiif namni sun qofti paravaayiti waliin qabdan malee paabliikii irratti atiin olii gad ooftu tunini viidiyoo san komentii ilaaluuf viidiyoo san laayikii si ilaaluuf malee wanni biraa hin jirtu. Nama miidiyaa irratti asiif achi waa ari'u kana parsantii dhibbaa keessa parsantiin 99 tasobatti irra guddoo jechuudha. Miidiyaa jechuun waan akka jibaan guutame jechuudha. Wanni dhugaa achi hin dhayxuyyuu waan sobaa malee. Dhihoo ammas geema taphatteetii geema sanirratti karaa nama 30tu daawwachuu ture. Muciyyoo geema si wajjin taphattee karaa nama 5,000 or 6,000 daawwachuu ture. So muciyyoon qabxiidhaan si caaltee na fakkaataa atis akka malee gadditee laayivii cuftee mee akkaataan geema sanii akkam ture namni 30 daawwachuu jire muciyyoon qabxii si caalte akkami si caaluu dandeessi yeroo mo'amtoo maaltu si dhaga'ame? Geema sanirratti waan lama jira. Takkaffaa geemni sun takka qofa ta'u. Geema yoo inni takka tahee nyaatamuun hin hafu.
yoo inni lama ta'e immoo yoo ka takkaffaa nyaatamte ka lamaffaa irratti dhuka irraa kaasuu dandeessa. Geemni takka qofa jennee irraa walii gallee nu qophii hedduu hin qabnu yeroo sanitti akka malee biizii turre geemii hedduu jira waan ta'eef qophiin hedduun itti qophaa'amellee waan hin jirreef jarri ammoo tokkochisan itti qophaa'anii akkamitti akka taphachuu qaban geemni tokko qofa tokkochisan dhumarratti wannaa tiktokii ka 40 san qofa darbinaa walii galan. Warri ammoo keessa wal dubbatanii warri waan xixiqqoo fidan matoora waan xixiqqoo 10,000 fidan jalqaba irra darbaa speech challenge irra darbaati. Nu ammoo dhumarratti waan isaan darban ilaallee dhumarra akka tiktokii qofa darbinaa jedhan. Nuti ammoo Oromoon ta'in miskiina galaana gara laafessaa hin dhufan jenneef irra biizii waan biraatiin biizii taane geemni illee tokko qofa namoonni hedduun illee sa'aatii jalaa kutee ka gariin ammoo geemni lama sehee waan fakkeenya leenci tokko kennee kaan boodarra kenne jechuu ture. Itti aansuudhaan ammallee sababa geemiin bakka yeroo san heddummaatee jiruu fi muciyyoon qophii hedduu waan qabduu fi akkasii nyaatamuu danda'e karaa gabaabaa. Okay. Galatoon maallaqni achirraa si gahuu meeqa ka geemaa qofa ka gestii osoo hin ta'in geema qofa irratti tuuraala meeqaa si gahuu guyyaa sana? Leencoo meeqaa si randame? Leenci allakkaawwannaan 10 meeqa si waan? 15. 16. Leenci 16 qofa. Okay. Maallaqni waliigala meeqa tuuraala? Leenci $16 meeqa? Hayi ogguu fixee bar geema maallaqa achi keessatti na eegartaami. Udah jaamalee bar qurxummii waan dila takka kan namu jiraa giiftii qasabooda walii galee. Beesee sana amma nyaadhee fixee na yaadachiisee. Hayyee fixee. Qachi beekaa argatte duuraala beeka. Dhugaa qofa nuyi ka guyyaa sagantaa san qofa geemaa qofa. Bakka himuu bakka cabxee na yaadu. Him. Yoo na kof laloo. Ekkoo lalii. Guyyaa geemaa san qofa beekaa argatte duuraala. Jaartiin fuudhallee jedha sanam jaartiin fuudhullee fedha jedha. Haya. Hala kulli hal maal irraa keessoo wal somne si. Hayyee mee. Ka takkaffaa 700 ka lamaffaa 800. Duuraala 700? Waliigalamu? Maal 700? Maal 700 maal 800? Naan galle duuraala 700 maal jechuu? Chocolate jar. Mal betul belanggal le beda. Erra. Erra sitti beebiti. Bali baja. Dural be kar katte geeba tokko farratti wali gala ka guyyaa gestii sunoo meeq. Ka guyyaa geema ka jalqabaa moo? Dural naimi hay baja betul baraja. Dolara $100. Abab tidguan ini mah, hai. Totally bakka dolara ka jalqabaa 200 ka guyyaa tooppaanii 400. Dhugaa. Finish wallah teessoo maal irraa ka jiru. Ka guyyaa duraa 400 ka guyyaa lamaffaa. Ka guyyaa jalqabaa 300. Okay. Ka guyyaa lamaffaa. Ka guyyaa lamaffaa 500. 400 foy. Okay. Abbaan guyyatti yeroo live sente. Guyyatti jechuun yeroo live sente baatirraa doolaara meeqanii argatta? Guyyattuma? Yaa. Yeroo live sente guyyuu biraa. Guyyatti doolaara meeqanii? Ambar guyyuu seedu. Ayyee guyyuma sente jechuun yeroo sentee fixxee baate. Qurxummii lama fa'a. Waa geema meeqa taphachuu turtee? Ani bar ilaaluyyuu ani shamarruma santa faranjii jala jalachuuf dhufaa uummanni sapiraayisii na godha. Hayyee meeqa argattamee geema tokko irratti gisee fixxe geema fixxe halkan tokkotti doolaara meeqa akkaawuntii rasiisan? Shiliinkii 1000 faa. 3,000 faa waan akkasi. Natu manjettee deebbaati sittoo didhiisi haqa beebi. Haqa beebi. Manannaa dhufa deelakki. Numa sodaatte malee shiliinkii gubata kanabbii kanuma seenee bu'uu numa argata sanniisi. Manannaa dhufanii sodaatu. Ati amma halkan takkatti yoo seentee fixxee baate doolaara 500, 600, 700 madaleetti. Akka carraa ta'e. 600, 700 madaleetti halkan takkatti. 100 faa 200 faa. Hayyee ati akkasuma yennaa yeeni beeku. Qurxummii ati qurxummii lakkaa'u beektaa qurxummii lakkaa'anii. Qurxummii shan meeqa taati? Warri tiktokii meeqa murata? Wanni kun kasaaraa badu. Warri namni ergu sun hedduu itti cinqamaa badu. Maal jennaan waan siin ergu san parsantii 75 maaltu murata? Warri tiktokii murata. Saniifuu hoo akka malee nyaatamuu dandeessa. Wanni tiktokii kun abbaatiin maallaqni sun
akkamitti erganii jedha iyyuu bar namni si ergu sun iyyuu akkamitti ergata ajaa'iba natta yoo karaa keessatti na ergi jette siin ergu bar leencoota immoo 300 ammaa kan ergi jette 300 obboleeskii lubbuun narraa bahu jirti jaartiin tiyalleen dhaltee mana jirti du'e beela tarkaana qaba miskiinni tokko asi du'e siin kenna garuu ati leencoota na ergettee ammaa kana cabsee ergaa maqaa fadaa jechuun namni abboo waan saniyyuu abboon okay galatomiin gara gaafii xumuratti achi deemu jira dhugaa qofa himmi jetti gaafileen tuni Nairobi waggaa meeqa teesse ammas daftee naa deebisuu qabda gaafilee tana Nairobi yoo xiqqaatte waggaa 5 wayi deemu jira kutaa Oromiyaa keessaa naannoo tamii fi tam jiraachuu jaalatta ammoo abboo ana argee jaaladha wallahi billahi maaliif jennaan inqamaa achi dhagee maallaqa jimallee oomruus cabsitee faasiintee wannaa jette beekta bakka biraa yoo dhayte mootinu jimaan bitan kanaafuu achi yoo dhayte bakka jimaa dallaa namaa cabsitee yoo feete seentee achi mirqaantaa an bakka raahuma san fedha duniyaa tanarra jimma feete jechuudha raahuma kan argeen ittiin jiraattu sanitti dasna jedha bakka taa yoo dhayte bar ganda biraa yoo dhayte sa'a lama rafa uummanni sa'a lama sa'a sadii galgal ifaa dhaamsanii bakka jannata addunyaa kan argee bira jira waan ta'eef akka sa'a 8 qabaata. Waliigala nama meeqa arrabsite hanga ammatti hundoo dhiifama gaafattee? Kagariin hin du'eeyyu. Eessa qabriisaa dhaga'ee dhiifama gaafadha. Kagariin fayyaa miti hospitaala jira, kagariin hin du'ee, kagariin lubbuun hin jira, kagarii akka badaa wallollee dhiifamayyuu hin gaafannetti. Sumaanuu carraa kana fayyadamiitii nama arrabsite hunda dhiifama gaafadhu. Hundi keessanuu dhiifama naa godhaa dhiiraa dhalaa kaabaa kibbaan bahaa dhihaan xiqqaa guddaan kan jaarsaa kan jaartii nama na arrabsayyuu oguma xiqqaa duraanuu hagi sun dhiifama naa godhaa nama gurraacha Oromoo keessa namni gurraachi duraanuu dokonkoruun ni jira dhiifama akka naa gootan isiniin jedhu. Tole osoo raftuu sa'aan namni itti furu si dabree ni beekaa. Osoo raftuu sa'aan furaa si dabartee. Gargaara kana jiru xiqqumnaan yaana dabarte keessatti na bilbilsan kai wallaahi rabbi daarik sa'aan tokko kai. Okay maallaqaaf jecha namatti mufattee ni beekta. An amala kiyyarratti namatti mufadhu wahillee garan namaa qaba nama tokko amma yoo arra wallollee gizee biraa deeme dhiiroo namni sun maaliif dhiifama naan godhin jedhee ifi gaabba namaan guddaa waliin lolu nama wal dhabuu namaan hamtuu walii yaatu gara waa namaa qabachuu waan funne dabiran jirtu asumas wallolee wal baxaabbandee wal tumnee wal caccabsinee gabbaha gisee gabbahi waan san irraanfadhu yoo achi kararra si argisi salaamee si yoo yifadde waan qabu si kennee wajji nyaannee wajji dhunnee kofallee akkuma duriiti irraanfadde waan san. Ji'a kana keessatti tumamtee boochee ni beektaa? Abboo guyyaa tokko abbaa duniyaa tana waan aarsaa waan sadii. Gizi hangee mata badhu nama taaptaappi naan goon. Nama ispiichaalenjii naan badhu. Nama gizi ammoo hatamee booheen akkoof. Tanan na aarsa. Agizee na boo gisee moo hatami qofa bakka gizee moo hatami bakka uf jibba akka malee uf jibba. Mfeetu. Maal jedhannaani anillee nama innillee nama. Arda baatii 9 nulachuu baatii 9 dhalannee nama taanee dhalannee ammaaliif mo'atamaa jira bakka. Moofuuf mo'atamuu waan jiru garuu ammaaliif mo'atamaa jira na dhagaameddu takka. Yeroo dhumaatiif yoon boche. Dubbiillee narra. Yeroo dhumaatiif yoon boche. Halkan qalee. Maaliif? Gurbaa Soomalii tokko na arrabsee na moohatee dhukkee narraa kaasee gaalla naa jedhe ijoollee kometti jira dhayitee gaalla jedhi jetteeni gaalla naa jedhee naan boohee firra keessaa bahe. Shaaworii na dhaqee. Guyyaa 3 callaa ol eegisan. Quraana qaraatee ni beektaa? Hangam qaraate? Mucaan sheeka maal taate? Okay quraana qaraatee? Bara 2015 arda bara 2000 meeqa? 23. Bara 2015 mooyyaletti taraawwee nam salaachisuu toliyaan siin jedhin dhugeeffatta. Ka ijaanilaa wallaahi billah. Ani nama sana agartan ka sammuun isaa eessa jirti beey. Taraawwee fuula dura nama dura dhaabbadde nam salaachisuu wallaahi billah rabbiin na arge. Soomu guutuu. Mee quraana keessaa bikka akkaan jaalattu nuuf qaree? Bikka akkaan jaalattu amma bikka akkaan jaalattu yotte amma irraanfadhe duuriyyee ta'eetini. Mee quraana gaa quraana inni irraanfadhe? Wattiini wazaytuun akkana. Okay nu qaree sagalee bareedduudhaan quraana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه في أسفل سافلين. ثم رددناهم أسفل سافلين. بكا سيبقى ناقة صدق الله العظيم. بكا سن الراموني بكا أما سن سيريس. اوكي شيطان اللي جبتوه. نما سلاكيسو ترتي توكا دوغتي ندرس نام سلاكيسو أبو برامي كرين توريبر إجولما سمونتين exactly professional وان تاتي في واحد دوكابد أما قدني الدنيا تلا ولينو لايت بكا مال سنجرات سايب كان كي وجي جول سايب كان كيسو فكاتا ميدي إرجعنايرو بيرو في سايب كان كبري شكرات هاي فيرا بيجتنا أنكبو سايب بيجتنا أنكبو nama kararra naqa jeelchu biyya tanaa qabu duuriyyee ta'ee bakka uffata darga. Sa'aatii 24 keessa salaata yeroo meeqa salaanna? Sa'aatii 24 moo? Keessa salaata yeroo meeqa salaanna? Waan akkam nagaa badar. Dabii naa deebisi. Salaatii shanumaa mee? 5 salaanna. Salaata 5 keessa rakaa meeqaa jira? Aboo masjida dhaqxee sheeka gaafattara duuri. Maal hayi dirqama irratti sheeka irratti atis irratti sana irratti salaanni 5 miti. 5 keessa rakaa meeqaa jira? Rakaa meeqa salaanna gajjannee oolu. Qo'iin lakkaa warraa rakkana. Dafi sekondii 10 qabda dafi. Subiin 2. Taak dafi 2. Rakaa jette? 2 subiin. Yaa Allah. Subiin 2. Hayyee. Duhur 4. Hayyee. Asraan 4. Hayyee. Maghribi 3. Hayyee. Ishaayin 4. Hayyee. Walitti dayatummaa. 17. Bakka walitti ta'eerra. Hayyee. Ambar beekaaf sidii seesi. Haya. Aruuza kee shari'aan godhachuu feetamu muuziqaan godhachuu feeta dafii deebisi dhugaa qofa. An aruuza kee nama dhoysee godhachuu fedhayyuu. Shari'aa moo muuziqaa? Shari'aa moo shari'aan godhadha muuziqaa naa baartaa qabri keessan naquu baddaa gala. Hayyee dubartii rifeensa hin qabne moo dubartii rifeensa qabdu tan barenne dubartii rifeensa hin qabne ta bareeddu lamaan keessaa takka fuudhuu yoo jaamtu tan fuutu. Rifeensa qabdu ta bareedduu fi. Tan bareeddu rifeensa hin qabne ta bareeddu. Abboon yoo siin fuula kan naggaltu tama bareeddutti irra rifeensoo feetiin qabatin wanna haan itti kenna. Mataa sanii firraa hidhaa fuulli siinaa bareednan bakka. Osoo boruu duuta jaamte onneeti dura gootu maali? Ummatiyyaan du'aa hinaa gojjedhaan bordu'a. Ummateetiin boruu. TikTok dhiisuu si fayyamu Itoophiyaa galtee jiraachuu si yoo. A'uuzu billaahi mina shayita. Itoophiyaa gala. Bakka sanii TikTokii dhiisee deemee hoteela dalagadhu. Itoophiyaa galuudha TikTok dhiisuu yoo. TikTok irratti adabni jabaan ati adabamte kan yeroo hunda si aarsu maali? Mataan na dhaabdi ijoolleen gisee mara. Mataan dhaabbachuusan mataan na dhukkuba. Killee namni tokko amma mataan na dhaabee baa kaalleen dhufee mataan na dhaaba kaalleen dhufee mataan na dhaaba. Killee mataa kana na taate gisee irra fuutee. Ooyiruu qottee ni beektaa? Eerla. Abbaa kiyya gargaaru ture biyyatti. Horii yookiin re'ee tissitee ni beektaa? An baaddee dhaladhee baadiyyaa guddadhe gaala loon re'ee wannan hin tissin hin jirtu. Tamaarii qaraatii qara'ee horiilleetis duniyaa tana wannan hin dabarsini du'aaf xayyaara bichaa yaabbatee nagamma. Tole osoo amma viizaa si fidanii Ameerikaa deeme amata 5 jiraadhu sin jaammoo viizaa si fidanii hajji dhaqi deebii sin jaanii kam goota kam fudhatta viizaa? Maal jetti seeti? Viizaa si fidanii waggaa amata 5 Ameerikaa jiraatta sin jaan nasaa hajji immoo dhiqxee deebita baatii 2. Kamaal Abdallaa achi jira boo. Haga Kamaal Abdallaa achi keessa bahutti hajji hin dhaqu. Saniifuu Ameerikaa fudhattaa jechuun viizaa. Gaaf Kamaal Abdallaa biyya galee hajji hin dhaqa. Bira dabarra. Ergamaa keenyaa fi sallallahu alaihi wasallam sahaabonni guyyaan injifannoo lola badrii kan itti galmeessan ramadaana guyyaa meeqaati? Abboota nan beeku. Kiyyiba haraa beeku. Sekondii 10 qabda yaali ramadaana guyyaa meeqaati? Guyyaa 27. Sanii gadi. Allah hin beeku jedhee bara. Yaali sekondii 10 qabda. 11. 13. 16. Bira geessi. 18 bakka. 17 bira qotte. Haya. 27 dheesingis dura. 27 isaan 17 se'u jiraame argadde irra. Ardaam caammaal ta'e. Tole. Waan jedhe seera. Sahaabota beektu keessaa maqaa isaanii 10 qofa nuyi sahaabota. Abboon isatti. Isheen amma TikTokiin mataa gara nagalchee. Sahaabota 10 qofa. Sahaabota.
Umar tu jira, Abu Bakr Siddiq tu jira, Usman bin Affan tu jira, Abdurrahman bin Auf tu jira. Tana bira naa ta'e. Hayyee Saad bin Mu'aaz tu jira. Baradhu bara. Dhatuu himtee Abdallah mi'a. bin Atuu Umar tu himte. jira. Hayyee ilmi namaa hundi maalirraa uumame? Ilmi namaa jalqaba biyyarraa uumame lammaffaa yoo wal fuudhan dhalata. Sawa. Namni yeroo jalqabaatiif azaana eenyu sahaabota keessa? Kanallee hin beeku nan jeen sakandii. Maal Bilaali miti? Bilaal eega. Tanan beeka boo tan ijoolleen teenne ta biyya jirtuu beekti. Manzumaa raayyaa abbaa mancaa dhaggeeffattee ni beektaa? Kam? Kudhan ka 20. Meenuu jee 20 faayee. Lakal hamdu abbo irraa fadhi akka. Kana jaaladha abbo. Rahmata keetiini. Kan akka bataami jala. Salaamta jalqabadha. Salaamta islaamaa sinitti dhaammadha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu narraa jawaabadha. Qilleensumarraa narraa keebaladha. Ahli laa ilaaha illallah hundaanan jaaladha. Maal koosanii ta'e tanaarra galfadha. Obboleewwan kwammas isa yaadachiifadha. Du'aa itee sadii na bira dhaabbadha. Rabbiin irraa nu geeja. Nun beeynu akkasuma beeyda. Maashaallah. Okay, sagantaa gaafiif deebii keenya gara xumuratti deemu jirra. Mee obboleeyyan kan kee kan muslimaa akkasumas kan kiristaanaa waaqeffataa hunda isaanii maal jettaan dhaamseetti dhaamtuufoo maali? Ilmuma namaa ta'ee ilma namaatiif dhaamseetti dhaamtuu maali? Ilma namaatiif immoo takkaffaa sharrii walii yaaduu dhiisuu. Lamaffaa ati nama taatee dhalattee innillee namni sunillee nama ta'ee dhalatee namummaa keetiif kan namni sunillee wal qixa waan ta'eef nama tuffachuu dhiisuu, ofii gadi nama laaluu dhiisuu, kabaja namaaf kennuu, fuula bareedaadhaan nama simachuu, gammachuun nama wajji jiraachuu, jaalala nama kamiifiyyuu qabaachuu, nama hamtuus yaade gaarii yaaduu fi namni sun booda waan jijjiiramu waan ta'eef. Keessumaa Oromoo lamaan jechuun Oromoon lamaan nama hamtuu si yaade hamtuu biraatti yaaduu dhiifte osoo gaarii hojjettee fi siin jedha bakka alaa kulli haa. Tole. Galatoon ulfaadhu Abbaabdii sagantaa teenya kabajee istiidiyoo keenyatti argamuu keetiif ulfaadhu. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo hundi keessanuu bikkuma jirtanitti arrantana ufannee nuti ufannee jirru Monera Design International Professional exactly is very okay katankarra kamatta kawulun kagize ka indezi katabiqu isli jirata Nairobi keessa jechuudha uffata ajaa'ibaati. Design nuti kama anas ajajuu ni dandeessan Monera Design jaati Facebook bakka hunda search godhaa ni argattanii inshallah warreen konkolaataa ofaa tap illee godha. Kubalee tuttuqa wal qarqara. Warreen konkolaataa ofaa daawwachaa jirtan mana teessanii buna dhugaa daawwachaa jirtan egaa Itoophiyaa teessanii biyyoota adda addaa hundi jirtan akkasii nagaan isinitti dhaamadhaan tana sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaan nu tura. Bum nagaan nu tura. Diaspora nullee namaan booda nagaan nu tura.